jireenya kan kee haabee guutuu nyaata gosa tokko nyaadhu osoo jaamte nyaata kam nyaattu? Yaa maali godhate rakkoon irraa qabdu maali si godhe? Yoo rakkoon irraa qabatte xaabiyaa dhaqee poolisaan fixadhu dubbiiti maali si godhe? Maali? Akka nama uummata sooshaal miidiyaa fayyadamutti akka durataa keenyatti akka isaan Oromoof dubbataniin akka haga sadii sadarkaafanii ta'a. Tak Ustaaz Naasir Hamzaa lam Ustaaz Alii Sufiyaan sadii Ustaaz Hamzaa Jaabir sadan sadarkaan kan ibsatti takkaan hanga sadii. Maali godhati rakkoon irraa qabdu? Gaarii sana sanumaa deebistaa gaarii biratti achi dabala. Wallahi. Eebale? Yaa Jawaar. Yaa Jawaar. Amma gaafadhee. Okay, Jawaar. Yeroon si gaafadhee. Mee Suheeb, namni waa'ee keetii maal jaallattee yaadda? Gari nikki jira kiyyaan kun ja'a. Gari immoo ifitti amantummaa baay'een konfidensiin narra kutteetiin firraa dargaggootaaf hiruu eegale. Dargaggootaafis hireetiin dhumuu diddee amma ilmootii gaafin hiruu deema akkasittis waan dhumtu ta'u hin beekne gaarii. I think akkaataa kiyya kana namni hin taaneef samaal ta'e kiyyaan kun jechuun mala. Wallahi hawaasaan murteessaan immoo akkan harkutti hawaasni kiyya bakka naa qaba bakkan qabaafanis. Because hawaasa galata beekuuni ajibaatu. Garaagarummaan jireenya hangee waggaa dabree fi kan amma keessa jirtu maali? Allah rabbiin haa galatu. Wallahi rabbiin godhiin nurra godhe heddummina. Xiyyaasootu hin jiru akkuma ilma namattu. Saba harka lama qabna abdiilaa harka lama. Namni dilli tokko harka hin qabu. Ija lama qabnaa deeru komantiin dubbisu jira. Namni dilli tokko ija hin qabu. Fayyaa qabnaa deeru masiriin xiyya adda hiikkatii unoo laallaa seelonni xiyya rabbiin haa galatu. Garaagarummaa waggaa dabreetii fi ammaatiin irra jaaladha. Because amatuu irraa if jijjiiruu fedha. If jijjiiruu haasawaatiin miti amatuu irraa illee if jijjiiraatiin jira. Because ni beeka namni 2018 baay'ee abdee kiyya. Hawaasaaf illee akka wanna ta'u an bara 2017 ni yaadadha. Taa'eetiin maaliin godhuu qaba waan jiru. No bara 2018. Akkana amata 5 as deemu keessatti no amata 7 as deemu kana keessatti akkana godhuu qabda akkana ta'uu qabda jeetiin baay'ilame ifiseeti. Waan ajaa'ibsitti waan dila daraddare san bara 2020 osoo hin gahin waan dila san godheetiin jira. Maal jechuu fedheeti bara hundarra rabbi irraa gammadaadhaani bara dabre irraa amman irraa gammadaadha irras waan dila takka dalan. Maashaallah ulfaadhu. Suheeb gaaffiileen si gaafadhu afaan irratti naa deebisuu qabda. Afaan irratti si deebi. Okay, go ahead. Off. Okay. Kannaan dhumarratti si kenname maal ture? I think audiensii kiyya tokko mixiyyoo xiqqoo takka mixiyyoo amata sadii munaa jaamti. Mixiyyoo santu wanna naa kanne maal jaaniin biraazileeta pilaastikaa tokko akka malee si jaalatte hoom maal naan jaanii mana isaanii dhaqee sarpiraayiz waliin hoomaa harka irraa qabdu naa kanni ta'e gororaa haa gorortu naa taate waa uffatu. San ture. Nama ija hin qabneef. Waan biraazileeta pilaastikaa. Nama ija hin qabneef qalama diimaa garsiisuu sin jaan akkam gootee garsiista. Namni ija hin qabne qalama diimaa maal haalaa'u? Usee maal deemne? Ulfaadhu. Maaltu isaan kee? Balaa xayyaaraa irraa ati qoftiin osoo haftee maal goota ture? Probabilitiin namni balaa xayyaara irraa hafuu hedduu xiqqaa immoo yoo nan hafe. Ati qoftiin hafte. Balaa xayyaaraatirraa? Balaa xayyaaraa irraa. Yoo ati qoftiin. Maal goota ture? Bakkuma sanittiin sujuudee rabbi galatoomfata. Maashaallah. Okay. Juhar Mahammad gorsa tokko gorsi yoo jaamte akka waliigalatti maal dhaamtaa yookiin maal gorsita? Wallahi pablika irratti hin dhaamuuf immoo kophanni hin dhaamaaf.
Immoo an akkuma siin jee ani kanuma gijeen nama hunda bira dhaqee yoo takka hin sodaatin ni dhaamamaaf oofe. Tole yeroo dhiyootti wanni akkaan si hubachiise maal mee? Wanna saahiboota kiyya hojiilee aartii wajji daleenu kana humaan dandeessu ati dandeettiin qabdu jaanii na dhiisanii kutan. Wallollee baay'isee an saahiboota kiyya walakkaa ol jecha hin danda'amu jiru kana jechan dan. Wanni isaan yaadan isaan gaara harkan waan gaara duubaatiin harka wajji deemuu hin dandeenye. Akkasiin na dhiisanii kutanii achuudha amatuma muraasa keessatti waan hin qabe hunda milkeessee bakkaan gijeen ga'u saahiboota kiyya kanin gaafa filima kiyya carraa hojii barreessu na dhiisanii deeman maallaqa itti daleeduun qabdu maal fidda jaanii na dhiisanii deeman guyyaa eeba filima kiyyaa salfii irratti harka isaanii tikeeta mudatu. Sani wanni akkaan na kofalche. Akkan laaleetiin kofadhee bira hote. Itti gaafatamaa paarkii bineensota Suheeb Kataatu yoo taate itti aanaa hin qabu. Ahoo bakka bineensaatii maaliin godhaan seenaan barachuu jira. Ji'oogiraafii keessatti paarkii bineensaa hedduu jira. Aya. Yoo itti aanaa nama na bashannansiisu saahiba kiyya Samiir tokko osoo hin godhe desna jira. Samaa kootu bineensa hojjeeta. Tole maqaa namni si duubaa si baase yookiin maqaa namni si baasee ati akkaan jibbitu fedhu gaafa ijoollee haa ta'u fedhu hanga ammaa jibbitu haa ta'u meeshaa nuuf himu. An maqaa daawwataan itti nayaan maqaa odeensiin tiyyanaa baaste warri gandaa Moorinoo naan ja'a Jose Moorinoo asalxaanyii kubbaasan jechuudha. Amalli keessa wal fakkaataa bilatuu maraatota deemuu naan ja'a. Moorinoo naan ja'anii waan akka itti naaru Moorinoo immoo maqaan akkasii an itti aaru kana minaa baasen jiru nama hunda wajji fataadha nagaya waan akka nan qunnamne immoo Moorinoo maqaa jedhu naa baasanii turanii istiil yaa maqaa qosaa Moorinoo jedhanii na yaaman. Amala keenya wal fakkaata jechuu isaanii. Suheeb Finfinnee keessa ifaa tiraafikaa meeqaa jirettee yaadda? Abba takkaa jira. Abbuma takkaatu bakka adda addaa jira. Akkaataan diizaayinii akka abba. Ijoollee umrii. Hin dogongore abba deebiin hin dogongore. Deebisee abbaa alayya hawama ani hin jirtu bas daawwattoota rukutamaa maataa tokko. Suheeb ijoollee umrii shaniitii wajjin waa'ee biizinesaa haasa'e yoo jaamte mee fakkeenyaaf akkamitti hojii haasa'u yookiin maal fayyadaan ijoollee waggaa shaniitii waa'ee biizinesaa hojii haasa'e jaamte. Wallahi amma fakkeenyaaf maqaan isaa Maahir yaa jennu daa'ima kana daa'ima amata shanii. Maahir keenya kun karameellaadha. Karameellaa akkanaa kana naggaduun iyyaa qaba. Atis saayiboota kee yaami akka abbaa isaaniitiin karameellaa nuu biti ja'aniin itti himi hoottu dukkaana kiyyaa bitadhu. Gaabii deebisaa dheedheedhaa deebisaa sirraa dheedheedhaa deebistedha. Okay, jireenya kan kee haate guutuu nyaata gosa tokko nyaata osoo jaamte nyaata kam nyaatta? Yaa maali godhate rakkoon irraa qabdu maali si godhe? Yoo rakkoon irraa qabatte xaabiyaa dhaqi poolisaan fixannu dubbiiti maali si godhe? Maali? Aya. Deebii akka laayee maal yoo deemtu? Abbaa takka hirkachuun ture sa'aatii dha aya. Nyaata tokko. Mee? Nyaata gosa tokko qabu. Okay, hulbat mana hedduun fedha. Hulbata namni hin feene kana likkumatti hin fedhaani. I think maaliif si kijibata? Amma burger manaan lakki an kanaan miti an fakkeessii jiraachuu karaa garaadha guba nama akkana gurguratu. Adeera kiyya piizaa irraa kuman qabu nyaata kana hulbata jaalii jira nyaata Harargee keessa nyaata. Biddeena ni hafta, ni buusta, waxii tana, dinnichaa yookaan fooniin nyaata kana keessa jira. Adeera hulbata kiyya ni nafarsa warabbi hin dhiisu ni nyaata. Laaffisoo. Tole. Ulfaadhu. Suheeb gaaffii takka haada muraasa kana daftee maayiraan adeemsuu ni dandeessaa? Akkasii gaafa xaa. Aya of. Okay. Suheeb namni maaliin madaalamu?
Def Amala gaarii, amala gaarii. okay guyyaa tokkoof addunyaa tana yoo siif kennan dura maal goota? Maal irra deebime? Addunyaa tana guyyaa tokkoof addunyaa tana guutuu siif kennan dura maal goota? Addunyaa tana maal mee irra naa deebii jiru? Addunyaa tana guutuu yoo siif kennan sun eebbiif kennante dura maal goota? Guyyaa tokkoof. Gaaromina Islaamaatiin nama Islaaman ta'in hin bullisa. Biyyoota hundarra. Tole addunyaadhaa biyyi miskiinni biyya tam. Wallahi Itoophiyaa, Somaaliyaa fi I think Sierra Leone. Yeah. Okay. Silaa ati mootummaa Itoophiyaa taate itti aanaa hin keenyu godhattu so eebi. Dafiin adeemsi. Ana lama nama aartiiti ta'ullee karoora hin qabu. Immoo osoo karoora qabaadhe ni ta'a waan hin jeenuman godha. Immoo ta'uu karoora hin qabu. Deebiin ta'uu kun ta'uu karoora hin qabu. Okay. Ummaan adeemsuudha waan barbaadu. Biyya addunyaa kanarraa guddoo biyya tami. Biyya moo kontinentii ardii moo biyya? Biyya. Biyya. Guddoo ikonomii moo guddoo bal'inaa moo guddoo waliigala ta waliigalaa. Waliigala ishiidha. Amma fakkeenyaaf irra guddaan Ameerikaa jaa. Okay, Ameerikaa jennu. Okay, Ameerikaa. Guyyatti su'ee biiroo meeqa nyaata? Sadi yeroon ispoortii dalagu immoo ilaa afur gizee shan adeera biyya ispeeshaalii gizeen piroojeektii haaroo eegaluu deemu kaaraakteriin an dalagu yoo nyaata akkanaa jettee akka harreetti nyaadha. Oofii gaafii ta'e. Harreen nyaachisa dilas nyaatu. Irriba ganamaa moo qe'eetiin udoodhee subii salaata. Udoodhee subii salaata. Okay. Galatoon faayidaa dinnichaa isaa lama nuuf himu. Wallahi dinichaan qaama jaara akkasuma dhama bareedaa qaba. Tole galatoon. Gaafii kana bakka duwwaadhaa sheekotee keenya kan sooshaal miidiyaa irratti waa barsiistan hedduun isin jaalan garuu silaa daash bakka duwwaa san sirreeffatanii natti tola jetti gaafii. Sheekotee keenya kan sooshaal miidiyaa irraa waa barsiistan hedduun isin jaalan garuu daash san silaa naaf sirreeffatanii natti tola. Garuu osoo tokko taatanii hayyoo takkaaf dhaabbattan. Galatoon. Suheebi hedduu nama jaalate. Garuu daashii fi daash isaa yoo tuutan dafee aara. Amantii isaa, saba isaatii fi hayyoo isaa. Galatoon. Daash silaa haraam ta'uu baate hin fayyadamu ture. Yaa. Okay. Abdi, maali kau ini ya, ada di sana. Itu, utan. Tanzania bene, kan? Bene. Nangalle, wanni akka gaafii loojiktii ani beeysa immoo nangalle. Tanzania mati. Gaafii akkamitti si galuu dhabdee beektaa? Magaalaa guddoo Oromiyaa Mogadishoo taati. Magaalaa guddoon Chaayinaa Finfinnee taateti. Magaalaa guddoon Tanzaaniyaa Daash taati. Gaafii tana silaa biyya feete irra kaa'uu qabda. Biyya barbaadde irra kaa'u maal qoqqobu. Okay, Johannesburg jennuuni. Tole. Galatoomii sijaa bee sa'aatii teenya daqiiqaa afur dabarree jira pirogiraama keenyarraa. Tole gaafii mana keessaa carraan sanaa moo? Hanniif haa gaafatan. Watak namarra jajjabeessuun fedha oofa. Tole bikka mallattoo gaafii sanitti gaafiilee teessan ergachuu ni dandeessan amma daqiiqaa muraasaaf carraa isiniif ni kennamaa. Gaafiin maal jettiin? Halal show maaliif dhiistee YouTube irratti hedduu gaggaafatame gaafiin tun sagantaa maaliif dhiisteedha. Lammaffaa fiilmi kan kee magaalaa Dirreedootti maaliif hin eebbisneelee dhuftee jirti. Sadaffaa fiilma kan kee nuti warra biyya alaa biyya adda addaa jiruuf hoo nunguu gaafiin jettu dhuftee turte YouTube irratti. Okay, gaafii halal show hin dhiisne jidduutti akka malee na dhukkube takkaffaa na dhukkube lammaffaa nin hidhame. Hidhameetiin ture. Yuunivarsiitii keessa maa salaattan maal jedhanii nu hidhani. Mooraa keessa maa salaattanii jedhanii nu hidhani. Guyyaa sadeen nu hidhan san simannaa ajaa'ibaatiin nu godhame. Akkana fuula keessa kopheessanii weelkam. Akkana naan
akkasii fuulli kiyya tartiiba dhabee ture fuula akkana akka dhawame kanaan daawwattoota keenya hin jettu si fayyuu qaba. Akkasii sanii jecha baatii takka waan dhiyaatu boqonnaa godheetiin yaa rabbi na fayyisiis jecha akkasii gaa saniifi malee unoo boruu ni jirti sagantaan halaal shoo maa eegalla yoo kadhaabnu ta'e akkam jechuudha maadha akkasii sani simannaa naa godhamte santu na oofe weelkaamii poolisoonni. Gaafiin itti aantu maal jedhu. Ilma carraa hojii diriirootti maal eebbisnee lammaffaa ijoollee biyya alaa jirtu biyya adda addaa jirtu maaliif nuuf hin eebbisnee nuun qaqqabu filmiin kuni sadarkaa yuutuubii irratti yoo gannu dhiifamaa jettu dhufe gaafiin mataa. Ni ta'a. Diriirootti karoora qabannee turre. I think Nooveembar 6 diriiroo irratti nutumaa godhuuf addaraashallee ijoolleen qabdee godhuuf dhumate dubbiin. Eegas komaandi poostiidhaan namni walitti qabamuun ta'u labsii yeroo hatattamaati namni walitti qabamuun ta'u jaanii hafee wanni suni waan ajaa'iba magaalaa 6 oli sababa komaandi poostii agarsiisni sila nuti achi agarsiisuu kan guutuu dhaabbate. I think komaandi poostiin gidee haala diriirootti waan agarsiisnu na fakkaata. Warri biyya alaa immoo amma gara Naayiroobii kana ni yaadni jirti. Naayiroobitti agarsiisu. Ijoollee yoo irratti daleedee hamijjaawutee akkaataan Naayiroobitti ni agarsiifama jeeti yaada. Yoo akkaataan mijjaawe yoo mijjaawin hin jiru. Warri biyya alaa kan biroo I think Edmonton Kanaadaallee niyyaan ni jirti. Ijoolleen irratti dalaguun jirtinsa. San egaa dhumarratti yuutuubii irra gad lakkifama immoo ni tura. Yuutuubii irra gad lakkifamuuf ni tura. Akkasigaa. Tole galatoomsee dhageessanii jirtanii. Warri Naayiroobiitiin Suheebi maaliif diyaaspooraa hin fuune abdee piliis nuuf gaafadhu jetti yaadee. Maaltu jira? Asis dachiin dachuma samiinis samuma biyya alatti. Biyya alaa sana samiin samuma dachiinis dachuma. Yoo hulii dalagachuu feete qansiraa asittis faabrikaan ni jira dalagadhu immoo namni maalleeni wal dhaba maal jee filatu haa uffatu ana balumaa murtii kanaa murteeffate jee komiin qabu naan hin gahu waa'ee namaa immoo manaa maanillee Suheebii diyaaspooraa hin kajeelu. Suheebii warra biyyaati. Suheebii warra biyyaati ilma hawaasaati hawaasa keessa jira. Malee inni. Ijoolleen biyyaa baga gammadde. Kiyyaa na dhiisi ani. Gaafii yuutuubii irraa si dubbisu jira. Addunyaa kanarraa maaltu si gammachiise jetti. Lammaffaa akkasumas maaltu si gaddisiise jetti. Gaafiin tiyye kanumaa naaf gaafadhu umrii naaf dheeradhaadhaa jetti gaafiin. Wallaahi nama gammachiisuun na gammachiisa. Gammachuu namaa uumuun na gammachiisa. Kanaafin torbaanirraa hagan danda'u sagantaa bashannanaa hawaasa kiyyaa dhiyeessu jira. Nama gammachiisuun na gammachiisa. Wanni na gaddisiisu immoo akkaataa gizee amantiin tiyyatu qabde. Nadha kana na gaddisiisa. Gaddisiisuu afaaniitiin miti. Gaddisiisuu raddatu fe'anii reaakshina barbaachisu. Hannuudhaati hagoonu sani wanni na gaddisiisa. Maashaallah. Gaafiin tiyya jetti ammallee Qamar Mahdii gaafii kiyya barumsamee qabataa akkasumas bultii ni qabaasanii sitti gaafiin. Gaafii no akka agartu kana gaafii koomata gaafii dhibbaa wayii jira koomantiin sun guutuun irra guddaa wal fakkaata jaalallee ni qabaate irra guddaan takafaa lammaffaan immoo hin beekamu. Dhugaas hin jaalladhu. Jaalallee ni qabaata haadha warraa qabaata irra guddaan gaafii sani. Hin qabu. Immoo ni kaan quban qabne tanamni useetuma maqaana balleessuuf naa hidhee jira. Dubbii reefu kaasne sani. Kijiba suni. Anu ataka yoo amartiin tani haati miti amartiin irraa bareeddii fi uffadha. Akkasii jaalallee hin qaban. Immoo ni qabaadha. Akkam jechuun kophaan jiraadha. Akka kiyya akkam yaadda taate. Lakki gammachuun feesu kun ammaaf hin qabu. Ta barumsaa immoo ta barumsaa anna jaalalti ni kaabooda jirti jee nama amanu ammaaf ni kan qabu. Immoo ni qabaadha. Kiyya akkam na godhuu feetu taate kophaan jiraadha.
Ha? Oo, baga gammaddanii Warabbi. jechuudha biyyaatiin biyya tokko. Akkasii waa'ee wannaa immoo barumsa. Ana barataa yuunivarsiitii Odaa Bultumii amata lammaffaa histiriin baradha. History and Heritage Management na barataa seenaati. Barataa seenaati. Seenaan tun siin taatuun saaqiyyaa ustii akkanan jeen Maal fiildii sooshaal jiran barataa sooshaali baran. istaayil waltaane. Ay, maal taate. Tole. So gaafiin itti aantu Suheeb umriin ta'e meeqa? Ajetti gaafiin gaa. Maaltu isaaniin gaya? Dhuma isaan itti gaafate. I think kana shoo kiyya irratti hima guyya takka. Kanaafuu ati irra utaale asitti illee bakka lama takka wannatti. Shoo keessatti himteeti, shoo keessatti Aya. Aya. Meeqa mee tilmaama meeqa isin fakkaata? Mee tilmaama dafa nama dura harkatee badhaasaa jirame garuu dhiis badhaasaa jirattee waadaan sirnu maal ta'an. Aya nama dura Aya. harkatee dafa 22 maakii Oromtitti mirkanne. Bakka akki goono. 24 Shoo kiyya irratti. Yakki isa usaniituma naa kan. inji. Maaliif hin deebi'eeta? Maaliif hin deebi'eeta? Sa'aati ni beekta dalagaa miidiyaa ta'e ni beektaa miijoo wannan tokko dhibba lamaa fi 224 an ilma nabinuu ilma gaafatiin jira. Akkam jechuudha. Ala. Akki goonu abdee. Lakki no ani waan biroo narraan fakkeessu ani itti gaafii itti qaanfachuu maal osoo hin ta'in gaafii itti maal akkam umrii rabbi na jiraachise sa namni dilli tokko isaa osoo garaa bahee du'aa bar namni dilli tokko shafiite garaa bahee sakandii 4 jiraatee du'aa bar umrii rabbi nama jiraachise akkam jechuun waan itti qaanfatanii kun immoo shookiyya irratti hedduu naa deddeebite gaafiin tuni oodiyeensiin xiyyata saatalaayitii irra jirtus akka namuufuu wal gahu biyya takka nin hima karoora achirratti hima achirra dhageessan. Okay, achirratti jireenyaa beeku. Achirra achi keenyaaf akka namni achirratti akka dhaga'uuf malee waan biroo maal miti lakki maal taate boo nama dila tokko du'ee bara nama dila tokko du'ee bara lubbuun hin jira. Ootannatti hin jeen galu. Hin jiru lakki lakki. Kun takkaa fi dhibbaa afurii ofirtamee ofiroo maali? Allahu akbar. Doonus yooni nana kanatti laalee nasiiba jiroo. Go ahead. Of namni maa unoo namni dilli kun jirutti hin jiru garii 224 dee nabinuu achi nagalche. Of jee atis. Yoo garuu yooniin beeka. Go ahead. Dirqama yooniin qabee kutee eebeetee naa jettu. Go ahead. Of. Okay. Suheebi umriin isaa 20 jiru. Go ahead. Hin baasaa akkisi taa'ee. Taa'ee itti maal xiyyaa itti miti yeroo. Of. 24 Lakki. Daawwattootaaf illee akka ifa ta'u. Abdii maaliif akkana jedhanii beektaa? Sababa dalagaa ni beektaa miti. Nama hedduutu baruu fedha waan kana. Achirratti nin hima guyyaa tokko maal guyyaa takka dhiyoo keessatti rijeenna waraabbiif istiidiyoo seenu achirratti goona. Maaliif akka jillaan namuufuu deemu malee bakka asittis himee achittis bakka dhibbata akka gohe of. Gaafiin abdee gaafadhu mucayyoon takka dhuftee nafuu dhiyoo siin jetti maal gootaan galatoomaa gaafii tanaan gaafattanii san. Astaghfirullah yaa rabbi maaliin si godhe wallaahi nin ibsaaf. Ayyee ibsi maal ibsaa? Anna kijiba akkasii kijibu feetaa moo dhugaa feeta? Hin fadhu akkana kijibtuu fadhu. Bakka gohe dhugaan wagguu wanni kanaana kun nama deebisu mangisee taan deebisu siyaa deebisu. Namu waan godhuu qaba jee ta godhuu fedhu qaba. Ani immoo waan san waan hin godhuu qaba jee godhullee tan godhin dile takkaan naafe. Kanaafuu ammaaf gaafii ta'e tana deebisuuf qophiin miti. Fedhii ta'e yookaan fuudhaaf qophii miti. Immoo gaafan qophii ta'uu dhufa. Gaafas rabbi tana qopheesse na hafuusisu.
Qaadwaan si godhaayee rabbi isaa fuusise. Nagano. Tole sa'a takkaaf deeqa kudha wayii deemnee jirra. Sa'a teenya ol deemnee jirra. Suweebii ama carraan qeetii madaraknis qeetii dhumarratti yoo barbaadde gaafii gaafachuu dandeessa. Yoo barbaadde dhaamsa dhaamachuu dandeessa. So akka Tadhumaa dura abdee tadhumaa dura naqaadheessite sa'aat akkana teessite waraabuma normaalaa hojii waraabu sa'aat akka wali dhaabneen goonu bireeka godhaa maal goona bireeka godhillee hin jettu akka akkanuma naddeemta fudhadhe qeebalee naataa ni obsa innoo dhumarratti daawwattootaa fi riyaa kanneen gaafii laazim hiyyaan kun dirqama gaafatamuu qaba jettan abbaa lamaatee komantii dubbistee gaafattee haa finnu. Okay, gaafii isaan gaafatan. Okay, gaafadha. Gaafii carraan isinii kanneen jira. Dirqama. Wal fakkaatu guddaan hanqasuu anis yuutuuba keessa lallaalaa gaafii hedduu takkaa jira yuutuub. Okay. Ati komantii dubbifadhu. Takka ba'aa maal ittiin beektaa komantiin ol ka'ii dhaabbina kan kennu barsiisii. Maali yoo? Dhaabbina. Ni jira. Ogguu footuma dhaabbinaa gallaqee ni qaba footoo dhaabbinaa takka. Fuulduraaf eessa jiraachuu filattaan? Ana biyyaan bahu asiyyoo na dhalte malee. Hin qabu mala akkana diyaaspooraa osoon fedhee Wallaahi qalaalii hedduu naa galatoomaa gaafii nan irraa fadhee dhumarra katabadhee na yaadachiistan dirqama suweebiyaa quraana ni galaa isin afeeraa dhumarratti quraanaan cufnaa. Dhageessee ba'a. Qeebale. Wanni quraana ga'een jiru islaama maal ta'an. Dasneechaatiin qeebale. Immoo sa'aat akka waan waliin dhaabee haaseef sagaleen na qabamte. Akkasii biyyaa bahuu. Magaraata. Yaa biyyaa bahuu karoorri hin jiru watak as ilma biyyaatiin bakki xiyyaase. Watak hin jiru. Biyya alaa daawwachuuf hin dhaqa malee jiraachuuf hin dhaqa. Osoon fedhee muuza solleessuun ni ulfaata abde. Muuza bara harkaayyoo solleessuu dadhabde yoo harkisuu goosi qabaate ilkeen solleessaame hagasii ol naa salpha. Immoo hin fedhu. Tole. Quraana ni karaa quraana duratti okay suweebii gaafii akkasii qaban. Mucaa tokkotu jira. Mucaan sun kaafteeriyaa bakka shaayii itti dhugan dhaqeeti shaayii ajajate. Yeroo shaayii ajajatu shaayii kana keessatti tissi jalaa bu'e. Yeroo kana keessummeessaa yaameetii shaayii titisaa keessa jalaa bu'e naa jijjiirii jeen. Keessummeessaan kun achi deemeetuma titisa keessaa darbee itti fiti shaayii kana. Yeroo shaayii kana dhandhamu shaayii reefu akka taate beeka midhaan. Akkamiin beekuu danda'e shaayii kana? Wallaahi waan si aarsu akkasii immoo. Wata akka wanni ati ittiin hangalle. Waan si ajaa'ibu irra siif hin deemu hedduun danda'ee jira. Gaafii deeftuu sana akkasii lallabee ani siif Egaa maali bitti kijiba maaltu bide? Wata akka meeta akka fiigi irra naasee biyya. Laal yoo namni tokko kaaffee maal jette maal jette? Umaan jenne irra siin deebu. Salaam. Mate. Yoo namni tokko shaayii. Mucaan takka kaaffee shaayii ajajate. Sirrii na dhaggeeffatu biyyaa. Shaayii ajajateeti shaayii kana ogguu takka habbuubuu titisirreessa bu'ee jalaa. Yeroo titisirreessa jalaa bu'u keessummeessaa yaameeti qootuuti titisaa keessa bu'ee naa jijjiirii jeen shaayii kana. Tabiraa naaf jeen keessummeessaan kun shaayii jalaa fuudheeti achi deemee titisuma san keessaa darbee shaayii kana itti fiti. Mucaan kun yeroo shaayii kana dhandhamu shaayiin tun tareefu akka taate beeka. Akkamiin beekuu danda'e shaayii kana? Amma sii galee? Irra sii deebi'a? Mucaan nama qaama hirruuti. Shaayiitu hirruu. Shaayiin takkuma haa. Egaa takkuma. Shaayii shaa'uma. Shaayii sanuma itti fidee ogguu danda'amuu beeka. Shaayii san Egaa shaayii dhamasaa namuu ni beeka haa. Sukkara qabdi namuu shaayii shaa'uma. Egaa mucaan kun shaayii tun taree butoo akkamiin beeka? Titisa naa jijjiirii jeenii bara mucaan. So naa jijjiiree jiruun sanuma titisuma keessaa darbee itti fiti. So ogguu dhugu shaayii beeka shaayii reefu sadarkaa titisuma akka keessaa darbee fiti. So akkamiin beekuu danda'e mucaan kun? Wallahi shaayiin xiyyaa rifeensa nama oleessuu deemtaa. Gaafii kanaatiin. Haya. Shaayiin
يا رب يا رب يا أخي. شاهين شاهين رمضان مني بيها. Kobar Ramazani biya kabar. Shaayii sanuma آه kabar. Mucaan titi آه malee isaatti itti fide shaayiin tun akka shaayii reefu taate akkamitti beekama mucaan kun. Komantiin siifan بين okay. Hin beekne. Okay. Hin beekne soeebi hin beekne. Soeebi dhugaa gaa. سخيا كومنتي نبا شفتي أبو ربي ولا رزقي سرها شوفون جو ربي رزقي ستابن. Akka komantii siifan beekte silaati. Akka deebisan achi الله jira. الله هو ديفيسون. هي كومنتي شفتي Eega. أبو ربي أواتنو مالي دبا ما ديبي مالتا جو. Okay deebisaan akkami beektaa? Bar shaayii yeroo sii fidan sukkara hojii sii fidan shaayii qofa sii fidanii sukkara qofa sii fidanii already mucaan sukkara itti naqateetti waliin laaqqatee titisira isa jalaa bu'e. So kun achi deemeetuma titisira isaa darbee shaawama san itti fiti. Ogguudhaan namu sukkara qabdi shaayiin. Okay tanummaan sukkara itti naqadde sanii miijee beeka. Shaayii yeroo sii fidan sukkara hojjeta adda sii fidanii akkasii beekuu danda'e jechuudha. إما وري كومنتي ديبيسي أتي كومنتي شفته. Eh. سيها شوفو جهنم الرا سيها شوفو جهنم قامنك هي جهنم يناركن. هي أتي أبارو تنجب دعائي سيبرو. Okay, go ahead. Okay. Gaafiin. Taadhumaa abbaan takka ni geessi gaafiin hedduun dadhabee jira. Maaliif hin sikin? Hedduun dadhabee jira. Hedduun dadhabee anis haadha guutuu. Anis sagantaa murreessu. Abdee gorsii jetti gaafiin duraa. Kophaa gorsiyaa namarra nama gorsiyaa. Immoo maalti abdeen? Abdee ati rabbi narraa wattaare. Bakka waan rabbi wal qabatu maali? Sanuma jabeessinaan ni gaama takka. Addunyaa jaalaa fi jaalala. Gaafii biraa jetti. Abdee. Dhalaa fi dhiira kamtu irra bareeda jee naa jaalladhu bilisii ta'i. Gaafii nuti seebii yoo fakkaatti taanta jaalalaati. Sureebii dhalaa. Wallaahi wal fakkaatti gaa'in amata meeqa booda fuudhuu yaadde jedhanii naa gaafatu. Maali? Wacii haruuta kiyyaa cufuu deema maali gaafiin akka. Immoo ni muuna. Yoo rabbi muuna deereeti. Nama jaalattu ni qabdaayii. Okay badhaasa amma dura fudhatte san akkamitti fudhachuu meeshaan irraa yaa. Yaa badhaasa dargaggoo magaalaa Hararii na badhaase. Waltajjuma irratti naannoo sarpiraayis ta'e. Akkasii gaa fudhadhe ol kaayadhe amma bakka bareedaa jira badhaasni. Sanboona dargaggoon magaalaa Haramaayaatis badhaasa na badhaasee jirti. Hedduuta kanaa galatoom hedduu. Sababa filimaati. Filimaa fi sagantaan daddalagu tana maal. So sueebi bas carraa siifin kannaa. Quraana dhumarratti nu waraadhaa. Carraa siifin kanna soo waan jettu yoo qabaattee. Haya. Wallahi awwa dadhabee waan hin jiru jenne akki goonu. Jiruu teetitti sumaatu abbaadha. Iskiriiptii namni si katabee ati immoo irratti aktara taatu feetamu. Atummaan iskiriiptii san barreeffattee atummaan aktara taate atummaan jiruu ta'e oofuu feeta. Kun deebiin sibira jirti. Wanni godhamuu hin danda'amne as booda hin jiru. Wanni ati ta'uu hin dandeenye as booda nabiyyii qofa. Nabiyyiin taa'ee ta'uu hin dandeessu. Because Nabi Muhammad booda nabiyyiin hin jiru. Nabiyyuma sanuu amantii biroo ta'uu dandeessa. Immoo amantii ta'e qabda, amantii ta'e jabeeffadhu. Waan feete ta'uu dandeessa addunyaa kana irratti. Haasawa haasawitu daran waliin ta'e haa dursitu jenna. Waan ta'uu barbaaddu san osoo hin ta'in akka duutis hin fudhanne. Daily activity guyyaa waan dandeessu keessatti kaayyoo ta'e galmaan ga'uuf laffa'u qabda. Dhugaa ni ulfaata.
immoo ati jiruurra ulfaataadha. Ati jiruurra kabajaa qabda. Ati jiruurra dandeettii qabda. Jiruun ni ulfaatti. Ati immoo jiruurra jabaa taatee argamuu qabda. Waa lama jira. Ta duraa wallaahi isintu murteessa. Akkam nyaata irratti. Ustee bakka takka teessee nama noormaala ta'eetuma jiraatee nama noormaala ta'ee dubu hawaan takka hin goone hin ta'uu fedhee dandeesse jettee ni dandeessa. Immoo nama waan jee bakkaan gahu haayyoon qabu jettees ni dandeessa. Saayiboonni kiyya gaafan dura yaada kiyyatti ibsu na qofalan. Amma immoo gaafan dura filima kiyya halammaffaa barreessee waan kaanii daleena jee ijoollee walii qabee aktiingii akka tirniingii godhaniif isaa walii qabu na qofalan. Maal qabdaa maal daleeydaa dhuguma. Immoo shakkii malee akkan dalaguun hin beeka. Sumuun immoo keessaan qabu. Anaa kutaa 10 qara'uun guyyaa eebba filima kiyyaa maal akkan dubbadhu ulaa gad-cufadhee tirniingii godha. Akka guyyaan sun dhufu shakkii takka hin qabu. Shakkii takka akkan shanacha kana akkuutti harka. Anaa kutaa 10 qara'uun akka waan madrakina dura jiru takkatti tirniingii godha maal akkan haasa'u guyyaa sana. Haasa'u masaniin guyyaan eebba kiyyaatis haasa'u. Watakka wanni hin danda'amne jiru. Saayiboota kiyya kana dhiisanii na qofalan. Hundi amma mormaan gajjaan ija keessa ilaaluu hin danda'a. Dalaydee yoo agarsiiste bakka qabda. Usteetuma dubbii minnaagaa jiruma namaa jiraachaa. Shaamiin tokko viiksi bitatee bara. Oo amoon agarree ati Abdushakuuriin biyya alaa deemu deema. Akka hilwaan bar dawaa dibatti. Maarreen akkanaa waan jiruu namaa jiraachuu feetamu haasawitee moohee gareetee ijaarrachuu feeta. Filannoon ta'e. Rabbitti kanni jiruu ta'e. Rabbi abdadhu waan feete hunda sii godha immoo dalagi. Ustee bakka takka ciistee yaa Rabbi naa kanniin hin jirtu. Dalagi Rabbi irra barbaadi. Waa hayyuu ni harkatta. Galatoomaa ta'u qottoonni abdeera. Ifaan dhumarratti quraana nu afeertee dalaan halkan jummaatii halkanis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم ما شاء الله سويبي ويانا جاور نوارس سيسو إن شاء الله هدو تكلمتهم فادو ولا غير نجا ناتو قالتهم عايزينيس جو so akkasaan hedduu takka galatooma ulfaadhaa Suheebii sa'aa takka ol yeroo isaa aarsaa godhee sagantaa dheertuu tana wajjin turee jira. Akka sagantaan akka isinii taateef abdiin qabaa. Isinis hedduu takka galatoomaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Yaaltii xiyyeeffannoo irraa buqqite manatti isin haayisuun isin jaa. So walitti dhaammachuu keenya halkan jummaatii salluu ala nabi Allahumma salli sallu baarik alayhi hunda keessanuu manatti riskiin teessan isinii haaseentu hulatti riskiin gulaa dhadhootee manatti isinii haaseentuun isinii jaa. Jazakumullahu khairan guyyaa nagaa waliin haa deebisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.